pirotestaansii difaayinsii gochuudhaaf xiqqoon rakkadha. Hafuurri isaa dhiiga Yesuusiin. Kana hin beektasin sobdanii sobaa geessu sobaan fakkeessitanii maqaa Maal Yesuus ragaa qaba? Define godhime. Pirotestaansii difaayinsii gochuudhaaf xiqqoon rakkadha. Maaliif badaa waa'ee kanaatti waa'ee isaan beeku garuu immoo Rakkoon qabu. Seenaan beektu taanaan rakkoon qabu. Seenaan beektu taanaan rakkoon qabu. Okay, Ingiliffaa beektaa? Ingiliffaa haasa'u immoo dubbisuun beeka malee haasa'uun beeku. Okay, dubbisuu isa yeroo dubbiste hiika isaan beektu? Jechuun isuman beekuun isuman baradhee fi hubadhee sanan beeka malee waan biraa biraan beeku. Haguma barattee hubatteerraa protestant jechuun hiikni isaa afaan Oromootti maali? Waan biraa gali bakka dhiisi. Waan biraa sin gaafadhu. Protestant jechuun afaan Oromootti maali? Afaan Oromootti pirotestaansiin jedhu sun akkanaa galetti akkan hubadhutti kiristaanota jechuudhaan jedheen fudhadha. No way. Ati immoo yoo hiikaa pirotestaansii Ingiliffa isaatiin garoonfaatti naa eegte isayyoo sirraan baradha rakkoon qabu. Yaa protestant jechuun finciltoota jechuu yookaan ammoo mormitoota warra fincilee jechuudha. Madda kana eessaa argatte? Amma yoo barbaadde kun translate godhee si garsiisaan afaan Oromootti. Protestant jechuuma jettu kanayyuu afaan Oromootti translate godhi dhaqi ilaali. Waan fagoo iyyuu hin dhaqini. Waan biraa dhiisi. Protestant jedhiiti translate godhi ilaali. So hiikaa kanarraa maal hubatta? Kiristaanonni finciltoota moo maal jettee amantaree fakkeenya finciltoota itti naa hiikteetta garuu fakkeenya namoonni waa'ee kiristaanotaa natti himan finciltoota isaan kun finciluu namarratti ka'u jettee fudhattamu akkam jettee? No. No akkasiin jedhu. So hiikaa dura beekte jechuudha. Hiikaasaa finciltootaa ta'u garuu finciltoota. Okay. Maalitti fincilanii maal fincilan kan jedhu san boodatti fufa dhaqiiti seenarraa qoradhu. Martin Luther King namni jedhamu kaatolikii keessa kan ture boodarraa yaada isaanii mormuudhaan kitaaba 73 isaan qabatanii jiran sanirraa laal sanillee mormuudhaan isaanillee mormuudhaan yaada isaanii mormuudhaan protest godhee ba'eetu kitaaba 66 godhee protestant yookaan protestantii kana yookaan pheenxee amma isin jettan kana hundeessee jechuudha. So Martin Luther King jetteetta namichi kun sababii maaliitiif kitaabota 71 sana fudhachuu didee 66 barreessite sababa sanatti himuu dandeessa? Okay. Garuu sababaa fedheefis haa ta'u 70 irraa 66tti deebisee namoonni deebisne. So ani seenaa hin beeku sin jedheera badaasaa. Ati natti himteettaa gabbuu seeraa. Okay, agumatti beektutti dhaga'uun keenya oolu. Garuu sababaa isaa waliin ilaalla rakkoon qabu. Garuu inni 70 irraa 66tti deebisee namoonni deebisne. Ati manatti himte deebisee 66. Yaa deebisee seenaati illee. Okay. So gaafa kana qoyta. Gaafa kana ready taaddee jechuu kiyya. Gaafa kana kan hirrise kan protestantiitu hirrise moo warra kaatolikiitti dabalere? Inniyyuu duraan keessa ture, inniyyuu duraan kaatolikii ture, booda keessaa bahe. Gaafa kana protestantiitu kitaaba kana hirrise moo kaatolikiitti dabalere? Ini Firaadis inni hir'isuuf kan osoo kana maal ture? Qoy. Seenaan beektu seenaan beeku nama biraa ol galchaaf. Dursa Tokko seenaan beeku sinitti meerame. Amma gamanatti deebina kun. Sin mormuuf waan sinitti. Mucaa farraa haasofna rakkoon jiru baay'ee taaddee kiyya rakkoon jiru. Beekuun dirqamaa miti garuu baradhu wanti keetiiti waan ta'eef. Dursa rakkoon qabu nan baradha sirraas barachaa jira seenaa. Garuu immoo wanta si gaafadhu tokko inni kaatolikii ture Martin Luther King jedhan jetteetta. Achumaan gara Protestaantii dhufe namichi kuni
Sababii kaatolikiirraa gara pirootestaantiitti dhufeef sababii guddaa wayii qaba. Malee namni lafaa ka'ee amantii isaa hin jijjiiru. Kana nan beeka. So sababbiin namichi kun amantii isaa geeddaree fi kitaabota 71 kana gara 66tti buuse sababbii yookiin amansiisaa qabaachuu danda'a. Kana immoo sababbiin inni amansiisaa qabaachuu danda'a. So sababbiin maaliitiif namichi kun kan kitaaba 71 irraa gara 66tti buuse? Okay, nuti dursa wanni nu galuu qabu edaa kitaabni 70 wahirraa 66tti galee kana hubannee nan nu ga'aadha. Maaliif jennaan kan itti dabalame osoo hin taane irraa hir'ifame pirootestaantiin yookaan immoo Maartin Luuter King namni macaafa kana pirootestaantii hundeessaan amantii kana kitaaba hir'iseera. Kanaafuu maaltu ta'eere kitaabni ni hir'ifame malee ittiin dabalamne. Warri 66 ol qaban warra irraa kan isaanii irraa hir'ifame malee warra itti dabalan akka hin taane hubannee sanii bira dabala rakkoon qabu dubbisi sirriitti seenaa dubbisi inshallah rakkoon jiru Wikipedia illee seentee websaayitii kanneen garaagaraa illee dubbisi dandeessa. Amma gama macaafa deebina. Abdii qoy abdii tokkicha waa tokko siniin gorsa. Dhifama abbaa kiyya akkanaa taatan nan beeka garuu dursa seenaan ani qotisuu kee ta'uu danda'a. Lakki gurba ani abbaa keetii miti rabbiin si haa qajeelchu. Ani ijoolleedha ganaa daa'ima. Amma barbaade haa ta'u garuu akkan hubadhee fi akkan sirraa hubadhe tokkotti tanima. Seenaan naa dubbistan namni kun kana godhe duwwaa jettanii lafan kaayina. Sababa safaan Maartin Luuter King kun sababbiin 71 irraa gara 66 buuseef sababa guddaa qaba. Malee amantii isaa isa duraan kaatu. Baqa sanatti qoradhu kotti rakkoon hin jiru taaddee kiyya. Qoradhu kotti rakkoon hin jiru. Qoradhu kotti. Namoota beektota macaafa qulqulluu qoradhee waa'ee seenaa namicha kanaa diiteelii nama beekan gaafadhee guyyaa bilaa wal arguu dandeenya. Akkas korma kiyya jabduu tiyya gobas baqa qoradhuuti dubbisi ofii keetillee dubbisi qoradhuuti inshallah yeroo biraatiif fidi kottu ishii. Hubadhuuti ofumaa keetii nuuf fiduu osoo hin taane ofumaa keetiif hubadhuuti akkas kottu inshallah yeroo biraa. Gaaffii biraa maalidha gaaffiin keessan kan bira? Okay, gaaffiin kiyya kan biraa Yesuus Kiristoosiin maal jettee amantaa kan jedhu? Yesuus Kiristoosiin an akka fayyisaa lubbuu koottan fudhadha. Maaliif cubbuu bara baraarraa cubbuu isa karaa addamnatti dhufe sanarraa gara jireenya bara baraatti na fideera. So kanaafuu inni anaaf fayyisaa lubbuu kooti. Okay, cubbuun karaa addamsatti dhufe cubbuu kamime? Cubbuu akkamiiti? Sila waa'ee addaam hin beektadhe yana yaada. Inni deemtannatti keessa ture innaa uumamu garuu wanta waaqayyoo hin nyaatin jedhe firii sanarraa waan nyaateef waaqayyoo abaarsatti fideera. Kanaafuu cubbuun gara biyya lafaa dhufe hariiroon namnii fi waaqayyo qabu ture sun gargar citeera. So waaqayyo immoo kallattiiwwan hedduu filateera nama wajjin araaramuuf garuu kallattiin hedduun inni fayyadamaa ture sun bu'aa waan buusneef kallattiin inni dhumaa fi inni dhumamaadha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa ergee namoota ofitti araarsudha jechuudha. Okay. Amma cubbuun addaame maal godhame addaamumti maal godheeyyu maal balleessime dilli kana hunda wanni waaqayyo dallane maal balleessime? Sheesettani waaqayyo addaamin yommuu uumu sanaa bukkee isaarraa hiwaaniin uumee fira mitire isa kana gabaabsi badii masaa qofa waan balleessisa. So wanta waaqayyo maal jedheeni danganna keessa firiiwwan jiru firiiwwan sana akka nyaatu isaaf abboomera garuu immoo firii tokko akka inni firii sanarraa akka inni nyaanne dhorkeera. Inni immoo hewaan kuttee ofii isheetiif nyaatte isaafis waan kenniteef abboomni waaqayyo wanta isaan jedhe waan cabsaniif cubbuu ta'e. Baqa mukuma isaanii wanni badiin isaanii eeyyen wanta waaqayyo isaa jedheeni isaan garuu ija jabinaan akka nyaataniiru. Argitee gaafa jedhi nyaatan
So kanaafuu Waaqayyoo duratti Ati bira jirtaa ganna jedhe. keessa Bira jirtaa gaafa isaan nyaatan. bira jirta maa jechuudha? Nama jalqabaatti meen Okay. ani Okay, macaafa kuttee qulqulluu kenniteef. dubbisii tanan malee Beeki. ifannaa godhu. Ati kuttee kenniteefii siin jedhe. Dhiisi qoy maali? Ani wantan dubbisee fi wantan macaafa nama Ani waggaa nyaachuu isaanii soban jirru. biyya lafaa irratti fidee Waanuma si gaafadhe qofa naa deebi. Maaltu si gaafata? Maaliif gaafatan taree ati? miti. Maal yoo nama jalqabaa dhiisi nama xumuraallee ta'e maaltu siin ga'e ati? Ofiisaa nyaate kan itti kenne haadha warraa kan nyaate abbaa warraa nu maaltu nu galchiree gidduu isaanii? So hariiroon namaa fi Waaqayyo gidduu jiru gargar citee Yesuus Kiristoosiin kan hin qabne hafuuricha hin qabu. So Yesuus Kiristoosiin qabaachuu qabu. Yesuus Geeffattee Kiristoosiin yeroo hin qabdu. geeffatte natti madaraa. Maaliif? Adaraa kee. Isaanis mormaa jirta. Kanaafuu namni hafuura qulqulluu qabu macaafichaa dubbisee duwwaa osoo hin taane xiinxalee hubatee yaada isaa fedha isaa hubateetu itti amana. Anis hafuuricha qabaa yaadicha beekaa waan hundumaa isaa beeka. Maaliif? Hafuurri Kiristoos na keessa jira. Kanaafuu hafuurichaan immoo macaafa qulqulluu badha malee beekumsa kiyyaan macaafa qulqulluu garan taanetti ni dhiifama naaf. Amma faffisaa addee Wanta nama ammatti naan jechaa jirtu kanaan dhiifama naan godhe walii hin galu. Kanaafuu macaafichaa akkamittan badha waan dhokataa kana kan jettu immoo hafuuricha hin qabdu. Kanaaf deebisaa inni guddaan. geeffattee? Baay'ee kanaafuu dursa Alhamdulillah. wanta Baay'ika. nama mormitu Geeffattee dheen gammadaa jira. dhiifama naa godha. Ati iddoo kanas hiittaa quraannii fi wangeelli wanta wal bukkeetti qabamus miti. Kanaafuu waan tokkos hin deemu. Wangeela beekuudhaaf wangeela yaada wangeela keessa jiru hubachuudhaaf waan tokko na dubbisu duwwaa miti. Hubachuudha miti kan barbaachisu. So hubattee yaadicha beektee to'annoo godha. So macaafni qulqulluus hubannaa barbaada. Hubannaa immoo kan argattu macaafni qulqulluun gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreeffame. Gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreeffame immoo hafuuricha qabaatu. Bakka rafeen kaaga yeroo fixe natti bakka nan rafaa yeroo xumurte na kaasi bakka. Eeyyoon inni akkanaa hirribnis hin qabaa. Maaliif waan dhugaa beekus hin barbaaddanii. Kanaafuu rafa dhugaas hin cinqan. Garuu immoo dursa waa'ee macaafa qulqulluunaa kiristaanota faana haasoftani Taadde. hafuuricha qabaadha malee zim jettanii dubbistanii Nama nagaa fakkaataa nurkaa miira keessa galteeree taadde kiyya. Taaddee miti. Kanaafuu dursa waa'ee macaafa qulqulluu hubachuudhaaf Wayyoo. isaanaan garuu rafi dhugaa waggaa 100 dubbisi macaafichi siin Amma dirqama maayikii si qabsiisa bakka khalas. Wallahi rakkoodha. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasul. Waan jedhu Beetti deebisaa meeshammaa. rakkisaadha. Meeroo takka anwarnaa obsishaallah. Dursa tokkoffaa irratti Waaqayyo abbaan cubbuu addaamiin qabdu jedhee hin dubbanne tokko. Kan lammataa Yesuus Kiristoos cubbuu addaam qabdu hin jenne. Keetaa amxitee no? Eessaa fiddee cubbuu addaam qabnaa jette. Ofumaa ofirra keessee baadhu rakkoo hin qabu. Nuti isin cubbuu addaamii miti kane waanillee kan Noohii fi kan Looxillee walitti qabdanii yoo baattan wallaahi homaa rakkoo tokko irraa qabnu nu garuu hin qabu. Maaliif jennaan barsiisa Yesuus Kiristoos barsiisa keessa hin jiru, barsiisa Waaqayyo Abbaan barsiisa keessa hin jiru, ofii keessanii baadhatanii baadhadha. Koollee dabaladhaa yoo dandeessan yoo kan danda'amu ta'e koollee dabaladhaa rakkoo hin qabu. Anamma waan si gaafadhutu waan tokko qofa si gaafadha. Hafuura qulqulluudhaan malee siin galuu naan jechaa jirta. Hayyee Yesuus Kiristoos
fariisotaa wajjin saduuqotaa wajjin akkasumallee warra seeraa wajjin yahudotaa wajjin haasawaa ture. Guyyaa tokkollee ta'ee guyyaama tokko hafuura qulqulluun malee isin hin galu jedhee ni beeka. እሺ መጽሐፍን ቁልቁሉ ማለት ከጀሉ ቤት La waan dhiisi amma waan si gaafadhe naa deebisi. Waan si gaafadhe naa deebisi. Yesuus Kiristoos hafuuraan malee isin hin galu jedhee ni beeka Yahudotaan, Fariisotaan, abbootii seeraa warra barsiisota seeraatiin, saduuqotaan hunda isaanii keessa nama tokkoon illee hafuuraan malee isin hin galu jedhee beeka. ዲፈማ ወዲ አባ አኒ ይሁዲስ ሚቲ ፋሪሲስ ሚቲ ማሊስ ሚቲ ኢኒ ሳኔን ጀደ ሚቲ አኒ ሞ ሀበሻ ደከክያት አፉሪቸ ቀባ ኢሳን ገሩ waan dubbii waaqayyoon mormaniif jedheeraanii siin jedhe lakka akkas hin jenneen Yesuus hafuuraan malee isin hin galu jedheeraanii warra gaafa sana isaan wal mormaa turan sanaan. Isaan immoo waa'ee hafuurichaa si fidu amantaa. Lakka waan si gaafadhe qofa naan deebisi waan hafuurichaa maal goota hafuuraan si fida yoo barbaadde waan siin jedhe Yesuus hafuura qulqulluu malee isin hin galu jedheenii beekaa warra isaan wal mormaa turaniin siin jedhe. Anas siin jedhe malee abbaa koo Yesuus Kiristoos kallattii dhuman nudisu. Okay. Yesuus Yahudotaa fi Fariisotaan illee warra wal mormee sanaan illee hafuura qulqulluun malee isin hin galu hin jenneemi. Halloo. Teda. Hey. Hashiga. Hafuura kiyya kana tadha namaa waliin na ta'an jiru ta'ee waansa agalaan jiru. Anwar waan dubbachuu barbaade jedhamee aganuma agattiima kana keessa buufachuu barbaade ansilayyuu. jechuun maashaallah bareedaadha. Waaqayyo karaa hundaan nama kanatti araaramuu yaalee kallattii hundaan yaalee dadhabee ilma isaa tokkittii sanaa kennee karaa kamii yaalee dadhabe Waaqayyo waa dadhabaa garuu waa yaalee dadhabaa isuma kanan gaaffii gaafachuu barbaade. Garuu gurbaanis nama waa gaafatan miti nama warra hafuuraan malee isin galu. Inni atamma gaafatte kun hafuuraan malee isin galu Anwar. Uma asii godhuu hin dandeenyu. malan qabu akkas taanan. Hafuuraan malee. Ustaaz Hamdiin dhiyoo na bara hafuurri meeqa takka qoodamuu fi gosa kam akka ta'e nuuf fassaree deeme. Jirtan dhiyoo tanasi. Kan isaanii tafsiirrii addaa bara. Wallah Hamdiin akka gaarii nuuf fassaree deemonni wal faangaraa tokko. Tafsiira kan biraa karaanii marisaa. Ustaaz Hamdiin sagalee isaanii dhageenye namoo kana deengatu. Jedhanii kaleessa hin jiru warra galuu na gargaara. Akkasii irraa. Gurbaan Pirotestaantii illee hin beeku miskiina. Dammee. Asofnaarraa irratti. Maaloodhuma isinii Katolikaan sobaatiin kan biyya bulchaa jirtu. Gamni sobataa deebisiif bakka waan isheen si gaafatte deebisiif. Ani kuasa shinna galan jiru ani kanan jedhe afaan Oromoo haasaa Rosa gaafatte deebisiif. Intine network akan jedhe ani Yesus ilma waaqayyoon tanamantu eeyyena mannaa jedhe misti kanal maaltu turare. Ani immoo ragaa wajjin isinii himaa 66 amantuu isinii jechaara. Akkam nagaa ooltanii? Haa caba furri isaa dhiiga Yesuusiin. Kana hin beektasin. Sobdanii sobaa yesu. Sobaan fakkeessitanii maqaa yesu. Maal ragaa qabdanis teessitti barreeffame lakkas jedhu. Robel maayikii qabadhu anas si dubbisa hafixanii jarri. Robel qabadhu. Yesuusin akkasaa ta'u maqaa yesuusi. Kana jechuun hin hojjetu. Soba hin dhugaa fakkeessitanii hin dubbatina.
Xararara afaan nuti hin beekneen waldaa keessatti lallabaa ooltu sen. Afaan nuti hin beekneen. Yoo Maal jechuudha amma inni? yoo so amantaa namatti nan buusin malee yoo so ulee baadhee mana namaa jira deeme suuqure hara mana raqee taa'ure yoo so mala chaartaa disiftus gabbisni. Laa ani maala nuuf tasgabbeessa isiniin bar Maariyaamitti amannu Iyesuus Kiristoos. Demmosi dhaaltuun hambaan nafxanyaan udhamoo sirii basan. Maal baxabbatu barbaaddaati immoo sayyuu. Wala taraa dubartoota teessistee waldaa keessatti akkasittiin gorsuu ni dandeessa. Ani laa tokkoon keessa wangeela wanta isin hordoftan xumuree dhufee akka balbala mukaa dhungachuu ni deedeeme lafa. Ilaalaa. Kana ammalaa deebiin keessan deebiin qabdan ani kanan si gaafadha Iisaa isa quraanaa irratti. Ati ragaa maal qabda? Isa dhiisiitii jalqaba atimma kana haasa'uu hin dandeessu. Maaf amantaa keessa lallabdan jechuu hin dandeessu. Amantaa namaatti nan bu'isin. Ati ofii keeyyuu ergamtuudha malee amantaa sana warra amantaa sanaa akkoo namatti hin bu'anii beekta. Siraata qabu kaa. Si gala? Akkamittiin amantaan sun namatti iyyuu hin bu'u. Amanaadhaan siniin jedhe. Adda baafatu jalqaba. Ifalmitaniin gistiirra. Ergama dhufteef qabda jechuun ofuma keeyyuu amantaa sana iyyuu hin beektoti. Sirriittan hin beektu. Kana kaa deebiin keessan hin beektu na gaafadhu siin deebisaanii. Tokko nan sii deebisa. Maaliifan hin beekne nan beeka. Ani ortodoksiidhaan siin jechaa jiramu. Sii galamii gadi na tuqxee too intini kiyya gistii kiyya ilaaluu hin dandeessa. Ani kana siin jedhee pheenxeen amantii hin qabdu. Kitaaba 61 nuti kan amannu sii galee. Quraana keessaa ni hattanii wangeela keessaa iddoo tokkorraa tarsaafattanii seenaa hattanii hattooman jiraachaa jirtu of ta'aa jiraadhaa. Si jammar immoo amantii hin qabu. Hattuumiti ati ofii kee amantaa kana hin beektu. Dhaqiiti lafa dhungadu muka dhungadu dhaqee akkasoo ta'e. Akkas immoo taanaan wal arrabsuu yoo taate jirtu sinuu madirgii irratti kan armaa fi. Maatti beektaati waa'ee lallaba maatti beektaa waa'ee waldaati. Ati paastariidha? Eessaa baataati? Eeyyee paasteraan. Eshi paastar gammachiisa. Sijammaraati karaa irraa maqxee dhufte malee hin beektu waa'ee amantaa. Ani laa marsii asii achi sitti hin deebisu. Ani mallattoo negatiifatiin sin keessummeessu gaafii kan qonnaa deebisu. Jechuu dandeessa. Ani pheenxee waliin haasaan qabu. Maatti beektaree waa'ee 666 maatti beekta. Eessa jira 666 hin jiru macaafa? Kan keenya jechuun eessa jira amantaan beektee 666 dhaan jiru eessaa garteeti? Eessaa garte? Siniin jedhee 66 amantuu siniin jedhe. Si galamii 66 warri pheenxee waliin hin falmina yoo falman kanaaf hafuurri isaanii. Eessatti agartee sechaara? Qo'ishi. Eessa jiran akkasii? Eessa jiran akkasii? Isinuma keessa ka warra paastarii zayitii. Sababa dhufteennan hafuurramaa sirraa jedha? Hafuurra. Kana hin beektu namni yoo isinitti dubbate hafuuramaa maqaa Iyesuus hin rukute. Iyesuus. Maqaa Iyesuus hin akkana si. Eessaa agarteetii akkas jedhu eessaa fidde? Warrootuma sin amantan ani bar nama charchii keessa oolee si faanaa wanta sin gootan daawwachaa hubamaa sobna addeen ani jedheen addi kee cabu. Isa hafuurri hamaa sirraa iyyuudha gaafa charchii keenya dhuftu sirraa lafa dha'uudha akkasittaa. Yesuus tachi jira moo paastarii dhumatu narraa iyyisiisa. Paastariitu narraa iyyisiisa. Anuma sirraa iyyisiisa kottu. Namni ammoo kanatti maqaa jijjiirte sila qashti amma guddisaa. Qo'ee amma gaafessi gaafadha. Charchii keessatti akkamittiin seexanni fakkeenyaaf annatu sirraa iyyisa. Maqaa Yesuusin jettaniitu akkamittiin seexana baastu waldaa san keessatti. Akka Waaqayyoo akka namaatti akka ortodoksiitti Waaqayyoo sagaddan. Sii gala miti. Akka keessan muka harkatti addarra kaa'uu hundee fuudhee muka. Ani immoo maqaa Yesuus waamnee masirraa isiifna ishii. Maal irraa eegsistu maqaa Yesuusin isiniyyuu hidhaa keessartu. Sirraa ammoo utuma charchiin lixxiin balbalatti iyyaan keemu.